Oromooti ya video kiyya share ruit na godhati warra TikTok namarra guban biraan naga qullaa kiyya nagal lakisaa jira ani wanni isa godhe takka hin jiru galinaan jedhe galuun jedhe birrii erginaan jedhe hin erguun jedhe hala hin erguun jedhe ani ilmoo isaa wajjin rakkataa jira mana arabaa kana keessatti arguu jirtan ashama harka fuudhe jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya egaa walitti deebineeti jiru akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha dhuguma dhugaatti dubbachuudhaaf viidiyoo baay'ee garaa koona cabse tokko jechuudha. Akkamitti abbaa warraa ofii viidiyoo qullaa nama waraabu gadi nama dhiisa. Bara akkam keessa akka jiru baay'eetti rakkisaa gadadoo akka ta'e barri kun nutti himaa jira jechuudha. Namni karaa maalitti akka jijjiiramaa jiru galuu didee jechuudha. Namni bineensa kan ta'e jechuudha. Yeroo ammaa namni horii gadi akka yaadu kan ta'e maal akka ta'e beeku. Ilmi namaa maal akka ta'e. Ilmi namaa sammuu guddaa qabaa, sammuu itti yaadu qabaa, sammuu beeladaatirraan gargarii qabaa, sammuu bineensota garaagaraatirraan gargarii qabaa, sammuu ilbiisotaan gargarii qabaa. Wantoota ilmi namaa addunyaa kanarratti adda yaaduudhaanis ta'e bifaanis ta'e wanta hundaan jechuudha. Garuuti immoo gadi deebinee beeladaa gadi yoo taanee beeladaa gadi yaadnu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa akkuma argitan jechuudha mucayyoo tana abbaa warraa ishee samaanaa irraa qabdu nikaa irraa qabdu jechuudha. Haala kanaan ishee boochisaa jira jechuudha. Daa'ima irratti gatee ofii isaatii galee shamara biraa wajjin kabiyya isaa jaalatee jette ishumatu mataa kuni hin barbaachisa maaliif kun barbaachise maaliif kan walirratti yaadna maalidha rakkoon keenya maalinni uummanni biraan naguma amaarii nagu biheerasabii kamiyyuu naguma garuuti immoo kan Oromoo kun baay'eetti abaasadha. Ijoollee suuraa kaasanii viidiyoo waraabsisanii viidiyoo isaanii jalaa gadhiisu wantoota garaagaraa raawwatu jechuudha. Ani garuu viidiyoo nama saba biraa takkaallee argee beeku takkaallee ishii qullaa na baase akkas na godhe kaan na godhe jettullee hin argine jechuudha. Abbaa warraa isheetii amantee yeroo isaan waan barbaadde gochuu dandeessi garuutu inni immoo ishii kaadee haala kanaan ishii jalaa viidiyoo gadhiisuun kun barbaachisaa miti. Abbaan manaa jechuun qaama ofiiti. Waan fe'ellee yoo ta'e ishiin abbaa manaa haadha ishii dhiiste, abbaa ishii dhiiste, obboleewwan ishii dhiiste isaaf jetteeti jechuudha kan gattee isaaf jiraachaa turte jechuudha. Ilaa haga har'aatti illee isaaf jiraachaa jirti jechuudha. Daa'ima isaa guddisaa mana namaa keessaatti manni arabaa akkam akka ta'e hundi keenya iyyuu hin beekna. Hangam akka ulfaatu manni arabaa hin beekna. Garuu maaliif kun ta'a? Abbaa manaa ishee taate yoo kana hojjettu akkamitti si ajaje sammuu keessuun? Tole immoo maal gocha waraabde viidiyoo rakkoon qabu yoo waraaban rakkoon qabu isa san tapha keessallee waraabuu danda'u. Inda'u viidiyoo yoo waraabu maaliif barbaachiseedhaan gaaffii kiyyaasa irratti viidiyoo waraaban malee hin ta'u. Gaafa inni haati manaa ishiin bilbila itti qabee viidiyoo waraabu san maal jetti jechuun maal jedhanii walii galaniiti dhiifa manaa godhaa asirratti jechuudha. Maal jedhanii walii galaniiti viidiyoo waraabaa waan raawwatu jechuudha. Maaliif kun ta'a? Viidiyoo waraaban malee hin ta'u. Akkasumas immoo haati manaa fi abbaan manaa erga qaama tokko ta'anii obboleettii tiyya wanni si gorsuu barbaadu tokko yoo jiraate haati manaatii fi abbaa warraa tokko qaama tokko jedhamee miti. Qaama tokko jedhamee inni si gadhiisuun isaa ofillee gadhiisee jira jechuudha. Si galee viidiyoo sanii ofii isaatii waraabee inni sin jira ati sin jirta kophaa keetii miti. Yooti immoo yoo kophaa keetillee taate kan si waraabee kan si dhiisaa jiru kun abbaa manaa keeti qaama keeti. Qaama ofii gadhiisaa jira malee bar qaama kee gadhiisaa hin jiru. Qaama ofii gadhiisaa jira. Qaama kee jechuun kan isaa jechuudha. Kan isaa jechuun kee jechuudha. Akkasitti yaadi. Ilmi namaa karamte akka deemaa jiru nama ajaa'ibaa nama dhibaa jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti wanti baay'achaa jiru sababa maallaqaa irratti irraa kan ka'e. Isheen yoo daa'ima kee baate
baattee mana arabaa keessa yoo hojjettu kana cubbuu siin qabu cubbuu guddaadha jechuudha kun. Mana arabaa keessa hojjecha akkanatti mimmaan ishee kana godhattee dirqishii xururattee birrii kana hunda fiddee ati mooyyuu gaafa biyya galtee biyyarraa birrii ergii jettu xiqqishumallee sammuu keessin qaana'u ati nama akkamitti yaadda. Yeroo ammaa kana shamarroonni dhiiraa amanuun baay'ee ulfaataadha. Dhiira amanina itti mooyyuu namni kan biyya ofiitii bahu hojjetee maatii isaa jijjiiruuf of jijjiiruuf waan hundaa hojjetee galee biyya ofii keessatti wanti hundumtuu kan bareedu. Gaafa dhuftu hojjetee of jijjiiree biyya kiyyatti gala jetteeti malee nan heerumaa bultiin godhadhaa daa'iman daha jetteeti miti kan biyyaa baate. Hojjedhu galii heerumi biyya kee keessatti kan biyya kee keessaa kan safuu beeku kan miidiyaan beekne kan wanna tokkoon beekne kan mootiyyuu safuu beeku aadaan kan guddate maatii ofii kan kabaju of kan kabaju namni of hin kabajnes illee hin kabaju beeke of hin kabajuu isaa dhabuu irraa kan ka'e viidiyoo kee gadhiise malee osoo of kabaja ta'ee viidiyoo isaa gadhiisu namni kabajaa ofirraa fuudhe immoo namarraas kabajaa fuudhe inni si qofa salphise osoo hin taane ofillee salphise jechuudha. Saniitu otoo jaalallee ta'ee otoo itti mooyyuu nama halaalaan wal baratanii fagoorraa wal baratanii tokko akkasitti walii ergan tokko ta'ee gaafa wal dhabdii gadi akkas jechuudha. Garuutii kan abbaa manaatii fi haadhi manaa kun baay'ee ulfaataadha. Akkamitti namni qaama ofii waan raawwatu hundumaayyuu gadi baasa. Isa qaama qullaatii miti abbaan manaa fi haati manaa mistira yookaan immoo isa iccitii jedhamu san gaafa haasa'an namooti akka nageenya taasisu maaliif iccitii abbaa manaatii fi haadha manaa namni biraa dhaga'uu hin qabu yoo waan barumsa qabaatu hin ta'iniin alatti namaaf barumsa ta'a waan ta'een alatti iccitiin abbaa manaatii fi haadha manaa ala hin ba'u jechuudha.